Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota EJM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha EJM irraa guyyaa oduu guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu guyyaa kanaa kan isinitti himu Antolchaa Huseenii daawwattoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenyaa idilee guyyaa guyyaan EJM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uu fi akkasuma wantooti haaroftii EJM irraa isiniif darban osoo isin hin barbaadin battala nu bira gadhiifametti ofii isaati akka isiniif dhufu yoo barbaadan YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattiimaan gara odeeffannoo qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Godina Arsii aanaa Diksi Samdaatti motorsaayikilii tokko harmee Oromoo takka dhahuudhaan miidhaa hamaa irraan gahuun dhagahame. Qaamni mootummaa poolisichi tokko motorsaayikilaadhaan osoo ariitiidhaan fiigu saffisaa hin jirreen osoo utaalu hanga silaan heerri mootummaa ayyameefin alatti osoo balalisu utaalchuudhaan motorsaayikilaa harmee haadha Oromoo tanarra baasuudhaan miidhaa guddaa qaqqabsiisee jira. Poolisoonni naannoo kanatti seera kabachiisoo osoo qaban inumaayyuu nama seeraan ala saffisa hin jirreen konkolaataa fi motoroota garagaraa konkolaachisu to'atu osoo qabanii isaan ofii isaaniitiyyuu saffisa hin jirreen osoo konkolaachisanii fi osoo motorsaayikila oofanii balaa akkanaa kanaa dhaqqabsiisanii jiru. Balaan akkanaa kun ummata keenyarraa kan gahu amma qofa osoo hin tahin yeroo gara yerootti ummata keenyarraa gahaa jira. Kinootii guyyaa irraas godina Arsii aanaa Diksi Samdaatti haadha Oromoo tanaa akka isin suuraa irratti agartan kanatti balaan hammana gahu kun irraa qaqqabeetu jira. Gochi kun ummata naannichaa kan mufachiisa fi qaamni mootummaa dhimma kana maaliif callisee ilaalaa hanga hojjettoonni mootummaa fi poolisoonni akka fedhanitti ummata irra burraaqanii fi aangoo isaanii ummatatti ilaallatan mootummaa waan kana callisuu hin qabu jechuudhaan mootummaa irratti gaafii dhiyeessaa jiru. Warra poolisotaa qofa osoo hin tahin hidhataa gandaa irraa kaasee hanga kaabinotaatitti waan seerri isaaniif ayyameen olitti aangoo fi injirraa ummatatti agarsiisuudhaaf nuti isin bulchaa jira ummatatti agarsiisuudhaaf kaabinoonni hojjettoonni mootummaa guutuun waan kana irra deddeebiidhaan ummata yeroo cunqursan agarra. Hamma gahanii fi aangoo isaanii ummata irratti ilaallata ummata keenya mataa keessa gadidhaa jiru. Kanaaf wantooti akkanaa kun yeroo irra deddeebiidhaan irratti argamu ummanni keenya gamtaan dura dhaabbatee waan kana ofirraa sirreessuu qaba. Oromoon biyya osoo qabu akka nama biyya hin qabne ta'ee rakkataa jira jedha aktiivist Ittaanaa Haftee. Ittaanaa Haftee Oromoon biyya osoo qabu akka ummata biyya hin qabne ta'ee biyya isaa Oromiyaa keessa nageenyi hin jiru, dargaggoonni fi buleeyyiin kumaatamaan hidhaatti guuramaa jiru, bilisummaadhaan hojjechuun dubbachuun hin jiru. Namni barbaadeen Oromoo biyyuma isaa keessatti ajjeesuu danda'a. Ajjeeses itti hin gaafatamu. Mootummaan naannoo Oromiyaa harka nafxanyootaa galee jira. Hojiin poolisii Oromiyaa Oromoota hedduu reebuu salphisuu hidhaatti guuruu fi ajjeesuu ta'eera. Oromiyaa naannoo fi keessatti sadarkaa federaalattis bakka bu'iinsaa hin qabu. Walumaa galatti Oromiyaan jiraachuu gaafii jala galee jira. Dinagdeen Oromiyaa durumaa akka Oromoorra hin jirre qaama qulqullaa'ee harka nafxanyootaa galeeti jira. Hariiroon hawaasummaa Oromoo summii diinni Oromiyaa keessa facaasaa jiruun weeraramee Oromoon burjaaja'ee Oromummaa fi Oromiyaan salphifamaaru haasaadhaan osoo hin taane hojii qabatamaadhaan biyyi Oromiyaa jedhamu hin jiru jiraachuu hin danda'u jedhameeti jira. Haala kana keessatti waa'ee filannoo biyyoolessaa dubbachuun ofitti qoosuudha. Yeroo fi gubuu gatii wareegama gootota Oromollee wallaaluudha. Amma dhimma Oromoo ta'uu kan qabu biyya ofii Oromiyaa godhachuudha. Waa'ee filannoo miti. Namni biyya hin qabne filachuus ta'e filatamuu hin danda'u. Biyya Oromiyaa jedhamu akka qabnu mirkaneeffachuu fi siishur gochuutu waan hunda dursa. Mariin mooraa qabsoo Oromoo keessaa waa'ee hiree ofii murteeffachuu ta'uu qaba. Jecha biraatiin dhimma keeyyata 39 handhuura maree siyaasaa Oromiyaa ta'utu irraa eegama. Yerootu kana gaafataa jira. Gaafas kabajamna, gaafas malli ittiin Oromiyaa keenya goonu as ba'a, gaafas ulfina nigisheeshin goonaa jechuun aktiivistii fi hayyuun obbo Ittaanaa Haftee
yaada ajaa'ibaa kana karaa fuula Facebook isaaniitiin maxxansan. Yaada isaanii kana xiinxallinee yoo kalaalu taate barumsa guddaa akka irraa argannuu fi kaayyoo ganamaa Oromoon itti qabsaa ture san mirga hiree ofii mataa ofiitiin murteeffachuu, mirga biyya ofii mataa ofiitiin ijaarrachuu tana ummati Oromoo bakka guddaa kennee fi qabsaa'uu akka qabu itti aanaaftee dhaameet jira. Partiin Biltsiginnaa mootummaa Baay'ee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadiin durfamuun sabboontota Oromoo mootummaa san keessa jiran haxaa'ee dhiqee ari'aa jiraachuun gabaafamee jira. Arma dura namoota hooggansa obbo Lammaa Magarsaatiin gara aangootti dhufan hedduun isaanii sabboontota waan ta'aniif haala qabatama biyya sanii akkasuma haala qabatama jaarmaa sanii jijjiiruu danda'u isaanii arma dura isinii gabaasaa turuun kennaa ni yaadatama. Garuu obbo Lammaa Magarsaa shira garaagaraatiin ergaa aangoo irraa kaafamanii Dr. Abiyyi Ahmad aangootti ol bahee kaasee sabboontota obbo Lammaa Magarsaa gara aangootti fideessan Dr. Abiyyi Ahmad tokko tokkoon osoo mataa keessa dha'uun arcaasaa ari'aat jira. Kinootii bu'uuruma kanaan Garasuu Tufaatii fi hundee dhugaasaa guyyaa har'aa mootummaa sanii fi paartii san keessa akka ari'aman ragaaleen marsaa hawaasaa irra naanna'an ni addeessa. Akka namoonni hedduun jedhanitti Garasuu Tufaa fi hundee dhugaasaa kan ari'ee Dr. Abiyyi Ahmad yaada jedhudha. Yaanni biraan mootuu kan amma ka'aa jiru Garasuu Tufaa Biltsiginnaan yookaan Dr. Abiyyi Ahmad hin ariineem Garasuu Tufaa yakka mootummaan sun Oromoo irratti dalagu daba paartiin sun Oromoo irratti dalagu laaluu jibbee paartii sanii fi mootummaa sanis dhiisee akka keessaa bahee himaat jiru. Daawwattoota keenyaa kabajamoo kanas haa ta'u sanis haa ta'u mootummaan abbaa irree ummata Oromoo fi Oromummaa balleessuudhaaf sabboontota Oromoo qalbii isaanii keessa Oromummaan xiqqoo isii jirtu lafarraa dhabamsiisuudhaaf hojjechaa jiraachuun ragaan kanaa oliin hin jiru. Kanaaf ummanni Oromoo humna isaa jabeeffatee jaarmaya jaalatu jalatti ijaaramee hoggansa isaa jabeeffatee qabsoo itti aanuuf of qopheessuu qaba. Tokko taanee waliin taanee yoo qabsoofne mootummaa abbaa irree kana ofirraa hin fonqolchin namni kunis akkuma Mallasaa Darguu Hayila Sillaasee fi Miilikiitti dhiiga ummata keenyaa xuuxuuf karoorfatee waan jiruuf dafnee ofirraa buqqisuu qabna. Isa kanaaf ummanni Oromoo ammumarraa yaadaanis qaamaa qalbiinis of qopheessuu qaban dhaamsa kenna. Shakkamaan lola sanyummaa Ruwaandaa waggaa 27 booda seera jala oolfaman. Gabaasni Nuural Hudaa irraa arganne akka mul'isutti shakkamaan yakka duguggaa sanyii Ruwaandaa waggaa 26 booda to'annoo jala oolfaman. Duguggaa sanyii bara 1994 keessa Ruwaandaatti raawwatameen guyyoota 100 keessatti namoonni 800 ol ajjeefaman. Duguggaa raawwatame kanaaf adda durummaan shakkamee waggoota 26 kan barbaadamaa ture. Falisiyeen Kabugaa Faransaay naannawa magaalaa guddoo Paarisitti sanbata kaleessa to'annaa jala oolfamuun gabaafamee jira. Namtichi umrii 84 kan waggoota dheeraaf mootummaa Ruwaandaatiin barbaadamaa ture kun waraqaa eenyummaa sobaan mana jireenyaa magaalaa Asneer-sur Seine kan naannawa magaalaa Paarisitti argamtu keessaa kan jiraataa ture ta'uu gabaasni ministeera haqaa Faransaay irraa bahe ni mul'isa. Abbaan qabeenyaa gosa Huutuu kan ta'e Kabugaan duguggaa sanyii bara 1994 raawwatameen kan ummanni 800 ol itti ajjeefame kanaaf hidhattoota Huutuuf deeggarsa mallaqaa godhee yakka jedhuun himatamee barbaadamaa ture. Kabugaan bara 1994 irraa kaasee Jarman, Biljeem, Koongoo, Kinshaasaa, Keeniyaa fi Swiizerlaand keessa adabbii tokko malee kan jiraate ta'uu fi mana murtii ol iyyannoo Paarisitti ergaa dhiyaate booda mana murtii haqa idila addunyaa kan dabarfame kenname ta'uu ministeerri haqaa Faransaay ibseet jira. Guutuu addunyaatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii miliyoona 4,700 dabreet jira. Guutuu addunyaatti lakkoofsi namoota dhibee kooroonaa vaayirasiin qabamanii hanga har'aatti miliyoona 4,700 darbe. Lakkoofsi namoota sababa vaayirasii kanaan du'anii immoo nama 315,173 gaheet jira. Biyyoota addunyaa dhibee kanaan miidhamaa jiran jidduu Ameerikaan kan
kan mataa yoo taatu hanga guyyaa irraatti lammiilee isii miliyoona 1,515,966 dhibee kanaan qabamanii jiru. Namoonni 90,346 kan du'an yoo ta'u 340,727 bayyanachuu odeeffannoon ni addeessa. Ameerikaatti aanuun Raashiyaa fi Ispeen lakkoofsa namoota dhibee kanaan qabamaniin guddaa qabaatuun sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa irratti argamu. Raashiyaatti hanga alhada har'aatti namoonni 281,752 akkasumas Ispeenitti namoonni 277,719 vaayirasii koronaan qabamanii jiru. Ameerikaatti aantee lakkoofsa namoota du'anii guddaa qabatuun sadarkaa lammaffaa irratti kan argamtu Biriitaaniyaa yoo taatu hanga guyyaa irraatti namoonni 34,636 ol sababa dhibee kanaan lubbuun isaanii darbuun gabaafamee jira. Ardii Afrikaatti Afrikaan kibbaa fi Masriin biyyoota dhibeen kun keessatti hammaatee yoo ta'an Afrikaa kibbaatti namoonni 14,355 qabamanii namoonni 261 du'anii jiru. Biyya Masrii keessatti lakkoofsi namoota qabamanii 12,229 qabaachuun sadarkaa lammaffaa akkasumas lakkoofsa namoota du'anii 630 qabaachuun sadarkaa tokkoffaa irratti argamti. Daawwattoota keenya gabaasni waa'ee COVID-19 kan addunyaalessaa kana fakkaata. Daawwattoota keenya kabajamoo odeeffannoon guyyaa irraatiif qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin yeroo biraan walitti deebinutti nagaan nuuf tura.